Ashama akkam jirtan kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya kabajaa isin haa ga'u jenna. Egaa akkuma tibba kana odeeffamaa ture dubartiin Burtukaan jedhamtu takka ijoo miidiyaa hawaasaa biyyattii taatee jirti. Ammas akkuma itti fuftetti jirti. Kaleessa immoo waan haaraan tokko gadi ba'eera. Miidiyaan faanaa kan karaa televizyinii tamsaasa kaleessa dabarseen bifa dookumantariitiin waan dhiyeessee maatiin intala kanaaf intala kanas dubbisee ture. Wanti ishiin dheengadda EBS irratti hojjette hundisaayyuu soba akka ta'e, maallaqaaf akka hojjette, namoonni mooksanii akka hojjechiisanii fi aktingii diraamaa akka ta'edha dubartiin tun kan himte. Abbaa warraa intala tanaa gadi ba'ee dubbateera. Obboleewwan ishii, namoonni mana isaanii kireessanii fi namoonni ishiitti dhiyaatan baay'ee isaanii dubbataniiru. Wanti sun hunduyyuu soba akka ta'e afaan ishii guuttattee himteerti. Garuu diraamichi sun maaliif hojjetame kan jedhu agaammaatitti ammas hin baane. Namoonni diraamaa sana hojjechiisan hin dubbifamne. Ija seeratiin maalidha wanta akka kanaa hiikaa maalii qaba kan jedhu hin dubbatamne. Ogeeyyiin miidiyaadha yaada hin kennine. Waan akka kanaa kana waan bu'uura hin qabne kana lafaa ka'anii hojjechuun kun hagam ija miidiyaatiin ija seeratiin fudhatama qaba kan jedhu namoonni ogummaa kanatti dhiyeenya qaban hin dubbanne. Ergamni isaa maali kan jedhus agaammaatitti warri faanatillee waan kana duuba deebi'anii ibsa bal'aa gadi qabanii hin goone. Waraabbiin isaa bifa kanaan baajinni itti ramadamee waraabamuun eenyu jajuudhaa fi eenyu xiqqeessuudhaa fi eenyu maqaa xureessuudhaa fi bu'aan irraa eegame maalidha. Sabaaf saba jidduutti, uummataaf mootummaa jidduutti, mootummaa fi paartilee siyaasaa jidduutti akkasumas hawaasa waliin jiraatu Itoophiyaa keessaa waliin jiraatu jidduutti ergaa maalii dabarsuudhaaf kun hojjetame kan jedhamu haga ammaatitti ifa hin taane. Garuu afaan intala diraamaa hojjette kan Burtukaan jedhamtu tanaatirraa wanti mul'ate wanti sun aktingii dharaa kan namoonni gooyomsee hojjechiisee akka ta'etti dubbatteerti. Eegasii gaa ministeerri barnootaa Itoophiyaattis immoo guyyaa kana keessa har'aa ibsa baasee jira. Ibsa baasin immoo wanti Burtukaan jettu kijibaa jedheera. Yuunivarsiitii Haramaayaatti ramadamuu ishiitti dursee kan ibsee. Eegasan immoo yuunivarsiitii Hawaasaa dhaqxee barnoota fagoodhaa ala teechee barachaa akka turte ragaa barnootaa ishiin qabdu wajjin gadi baaseera. Gama kanaan immoo ministeerri barnootaa itti dabaluudhaan televizyiniin EBS odeeffannoo gama hundaan jiru osoo hin qulqulleeffatiin bifa saniin dhiyeessuusaa adeemsi sirna baruuf barsiisuu biyyattiidha keessattuu kan dhaabbilee barnootaa olaanoo keessa jiru dogoggora akka ta'etti ija uummataatitti na jalaa ibsee jira. Waan nan ilaallannee adeemsi barataan tokko yuunivarsiitiitti ramadameen ala deemee itti barachuu akka jirutti dabarse waan ta'eef kun immoo hojimaata keenya bifa dogoggora ta'een uummatatti ibseera waan ta'eef kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuu qaba, dhiifama gaafachuu qaba jechuudhaan har'a ibsa baaseera. Egaa dubbii Burtukaaniin wanti wal qabatee jiru haga ammaatti dhuma hin godhanne. Ergamni as duuba jiru maali kan jedhu hin jiru. Ragaan kaleessa bahe tokko bilbila harkaa ishiitirraa karaa Itiyoo Telekoomiin bilbilli ishii butamee ture fakkaata. Odeeffannoon achirraan bahe immoo namoonni biyya alaa ta'an akka ishee hojjechiisan akkasumas immoo egaa hojjetameen booda immoo karaa Bahar Daaritti badii, karaa faannoon jirutti badii, garasitti jalaa baqadhu sagaleen jiru dhagahamee ture. Intalli akka malee rifattee yoo dubbattu sagaleen ishii dhagahama. Egaa wantoota baay'eetu jira. Namoonni haga ammaatti bifa adda addaatiin yaada ofii qoodaa jiru, gaafii kaasaa jiranii. Ammallee dookumantariin faanaan hojjete guutuu miti, gaafilee hedduu kaasaa jira. Ammas gaafilee sana deebisuu qaba jedhanii namoonni gaafii dhiyeechan baay'eetu jira. Gaafilee sunis yoo deebii argatan immoo dhimmi kun guutuu ta'uu danda'edha. Namoota dhuunfaa uummata Oromoo maqaa balleessuu barbaadammoo dhaabbilee Oromoo maqaa balleessuu barbaadammoo mootummaa kana mootummaa Oromoo godhanii Oromootti maxxansanii akka isaa hundaa Oromootti maxxansuudhaaf warra yaadan immoo maali kan jedhu haga ammaatti ifa hin taane. Egaa gaafilee namoota kaasan keessaa namni tokko qondaala mootummaa olaanaa deetaa ministeera nageenyaa duraanii kan ture obbo Taayee Danda'a. Barreeffama dheeraa tokko fuula Facebook isaanii irratti maxxansaniiru. Mee isa sana xiqqoo akkuma jirutti afaan Oromootti kan hiikkate isinii dubbiseetan isin biraan ga'uudhaaf yaala. Tapha diraamaa fi dookumantarii jedha. Taayeen jalqaba irratti guyyaan Cambalaalaa ayyaana Sidaamaa jijjiirraa baraa kan waggaadhaa har'a kabajamaa jira. Nus carraa kanaan baga isiniin ga'e jennaan warra Sidaamaatiin. Taayeenis ergaasaa kana dabarfatee jira. Itti fufuun dookumantarii faanaa Broadcasting Burtukaanii fi EBS irratti hojjete argee jedha Taayeen. Kaayyoon isaas uummanni odeeffannoo sobaatiin akka hin burjaajofne gochuudha. Wanti inni dubbate garaa qulqulluu yoo ta'e saffisaa fi gadi fageenya kanaan uummataa fi dhugaaf of kennuu isaatiin maqaan gootummaa isaaf malaa jedha Taayeen. Rakkoon jiru gaaffiin sakatta'iinsaa jiraachuu isaati.
dhimma kanarratti dhuunfanis ta'ee ifatti waan baay'ee jechuun ni danda'ama. Mee ammaaf qabxiilee 5 qofa haa ilaallu jedha taayeen barreeffama isaa kana keessatti. Tarkaanfiin jalqabaa kutaalee dookumantarii sanaa keessaa badan sakatta'uudha. Burtukaan Tamasgeen uummata burjaajessuuf diraamaa sobaa qopheessuuf shira xaxameen filatamtee akka turte dookumantarii kanarraa dhageenye. Siyaasni qumaara akka ta'e ifatti ibsamus namoonni kallattiin amanuuf rakkatu. Garuu kanneen shira kana xaxan jedhamanis ka'aniiru. Garuu gaaffilee deebii argachuu qaban qabna. Warra shira xaxan biyya keenyatti qabatamaan dubartoota hedduu gudeedamanii jireenyi isaanii jeeqame osoo jiranuu diraamaa hojjechuuf maaliif barbaachise? Barbaachisummaan diraamaa yoo jiraate dubartoonni sababa adda addaatiin jireenyi isaanii manca'ee daandiirra jiraatan hedduun osoo jiranii Burtukaan kan heerumtee daa'ima godhattee jireenya mijataa jiraachaa jirtu filachuuf Burtukaan ulaagaa kamii filatamte jechuusaati. Keessummeessitoonni EBS qaama diraamaa yoo ta'an Burtukaan Finfinnee keessaa osoo hin bahin maaliif diraamaa kana qilleensarra oolche? Gaaffilee biroo Burtukaan diraamaa kana maqaa isheetiin taphachuun dura ijoollee yuunivarsiitii Dambidollootii badan jedhaman keessaa maqaa nama tokkoo maaf fayyadamne? Jalqabuma dura bilbilli Burtukaan haak ta'ee yoo jiraate maaliif? Diraamaan kun erga saaxilamee booda bilbilli ishee butamuu osoo beekanii akkamitti warri shira xaxan Burtukaan kallattiin bilbilanii sagalee isaanii waraabsisan? Waan salphaa kana tilmaamuu dadhabaniiti moo dookumantarii sanitti qabiyyee dabaluudha? Burtukaan lubbuun ishii balaarra akka jiru itti himamee bakka faannoon jirutti baqadhu eega jedhamte maal abdatteetti kan baqachuu didde? Dubartiin qaroon digirii akkaawuntii fi faayinaansii qabdu miliquu dadhabde? Burtukaan bultii kabajamaa fi jireenya mijataa kan qabdu geejjibaaf birrii 5,000 osoo hin argatin maaliif lubbuu ishii balaa fi salphinaaf saaxilte jedha taayeni. Maazaa Muhammad faa yoo bilbilaniif sagaleen ishiiyyuu rifachuu ishii kan beeksisu Burtukaan dookumantarii kana keessatti akkamiin tasgabbaa'e? Maaliif qaanii fi tasgabbii fuula isheerra hin jiru? Mana Burtukaan faatti dookumantariin kun agarsiifamee ture? Kunneen gaaffilee ijoo taphaaf dookumantarii sirnaan hojjechuuf deebii argachuu qabannatti fakkaataa jedha taayeen. Diraamaa kana haalaan hubachuun gaaffilee murteessoowwan kanneen deebisuun irraa eegamanatti fakkaata. Gaaffiiwwan kana sirriitti deebisuun eenyu akka tapha kana hojjetee fi maaliif akka hojjete eeruu ni kenna. Abbaan diraamaa kanaa fi namni burjaajii uume sunis ni beekama. Gaaffileen kunniin deebii hin arganne taanaan garuu dookumantariin diraamaa kun caalatti uummata burjaajessa. Addatti immoo ajandaan dhokataan jeequmsisuu kaneessan dubartoota irratti raawwatamu biyya keenya keessatti babal'atee jiru dhoksuuf qophaa'es jiraachuu malaa jedha taayee yaadasaa. Itti fufuudhaanis inni lammaffaan jedha taayeenii yakkoota qorachuu fi itti gaafatamummaa uumuuf tattaaffii godhamee ilaallata. Yakki nama kamiyyuu irratti raawwatame hatattamaan qoratamee itti gaafatamummaan mirkanaa'ee bu'aan isaa ummataaf ifa ta'uu qaba. Gama kanaan wanti poolisii fi faanaan hojjetan kan jajjabeeffamudha. Burtukaanii fi EBS odeeffannoo sobaa yoo facaasan gaafatamuu qabu. Gaaffiin inni guddaan poolisii fi miidiyaaleen dhimma Burtukaanii fi EBS qoratanii akka uummanni hin burjaajofne dhugaa jiru ifa baasuuf ariifatan maaliif yakka waraanaa mootummaan warra abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwate qoratanii dhugaa jiru ummataaf beeksisuu dadhaban? Osoo dubbannuu faanaan dhumaatii abbootii gadaa Karrayyuu kan garajabummaan ajjeefaman sana irratti oduu hojjetee beekaayi? Dhimma Simboo Biraanuu daa'ima meettaa walqixxeetti gudeedamtee ajjeefamtee fi fannifamte sana qoratamee ummataaf ifa ta'ee jira. Ajjeechaan tibbana durbee Ayyaantuu Tasfaa'uun magaalaa Naqamtee keessatti raawwatame qorannoo fi xiyyeeffannoo miidiyaa ta'ee jira. Poolisii fi faanaan dhimma Simboo Biraanuu fi Ayyaantuu Tasfaa'uun irratti maaliif ariifachuu diddanii? Yakkoonni odeeffannoo sobaa facaasuu caalaa hammaatan hin jiranii? Dhimmi Burtukaanii fi EBS maaliif saffisa akkanaa argate? Dhugaan biraa nuuf hin ibsamne jiraachuu mala jennee yaaduun dogoggora miti jedha taayeen. Qabxii isaa lammaffaa keessatti gaaffilee hedduu walitti aansuudhaan bifa kanaan tarreessaa. Yakkoonni dubartoota irratti bara bulchiinsa Dr. Abiy bara ammaa kana keessa gaggeeffamaa jiran akka malee hammaatudha. Kanaan kan wal qabate taayeen gaaffilee isaa kana tarreechee kaasee jechuudha. Inni sadaffaan immoo kana booda dubartoota Itoophiyaa biratti butamuu fi gudeedamuun waan keessummaa ta'u miti. BBC'n illee dhiyeenya kana akka gabaasetti otoobisiin dubartootaan guutame tokko naannoo Alii Dooroo Kaaba Shawaatti butamee ture. Lammiileen kunneen eessa akka jiran hin beekamu. Gudeedamaallee jiraachuu danda'u. Garuu faanaa fi poolisiif ajandaa qorannoo hin taane. Kana duras yakki gudeeddisuu kaneessan obboleewwan keenya dubaraa Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay, Kibbaa fi bakkawwan biroo irratti raawwatamaa ture.
seenaan burtukaaniin EBS irratti dhiyaatellee haala amma akka biyyaatti nu mudateen gochi kun dhugaa irraa fagoo miti. Yakkoota daran kanarra hammaatanis humnoota nageenyatiin illee dabalatee yoo raawwatamu argineerra. Yakka namummaa hin qabnee fi fokkisaa akkasii yommuu arginu akka uummataatti tokko ta'uu osoo qabnu sabaan yookiin sababa biraatiin kan gargar nu baasu maali? Madaan keenya tokko kan biraatiif akkamitti bashannana ta'uu danda'a? Akkasumas sabni yakka garajabinaa nama dhuunfaa yookiin garee yakkamaatiin raawwatameef akkamitti itti gaafatamuu danda'a? Gama seeratiin yakki nama tokkoon raawwatame obboleessa isaallee akka hin tuqne ni beekama. Akkuma uummataattuu of qorachuu qabna jedhee yaada. Dhimma hin malle irratti quba walitti qabuu fi wal dura dhaabbachuun keenya qumaartota kasaaraa keenyarraa bu'aa argatan qofa fayyadaa jedha Taayyeen. Itti dabaluun inni afraffaan ejjennoo Faanaa Broadcastingii oduu sobaa irratti qabu ilaallata. Dookumantarii dhimma burtukaan irratti hojjetame akka uummanni odeeffannoo sobaan hin burjaajoofneef akka hojjetame nutti himameera. Dhugaa dubbachuuf gochi iftoomina uumuu kun miidiyaalee akka Faanaa irraa eegama. Haa ta'u malee muddee tokko bara 2016 halkan erga ani hidhame booda Faanaan obbo Taayyee Danda'aa Abawoo Shanee mana isaa keessa dhoksee namoota ugursiisaa fi buchisiisaa ture jechuun odeeffannoo sobaa uummataaf tamsaase. Sobni kun akka bakka bu'aa uummataatti maqaa koo xureessuu qofa osoo hin taane uummata burjaajessee jira. Boodarra koomishiniin mirga namoomaatiin gaafatamee Faanaan waan garee hojii nageenyatiin qophaa'e dubbiseera, garuu odeeffannoo sobaa hin qopheessine jedhee ture. Dhugaa yeroo beekamu haaluun sitti ulfaata. Uummata burjaajessuuf osoo hin mirkaneessin itti yaadee odeeffannoo sobaa tamsaasuun boodarrallee dogongora isaa haaluu kan rakkate Faanaan uummanni odeeffannoo sobaan akka hin burjaajoofnee fi EBS saaxiluuf dookumantarii dheeraa fi bal'aa saffisaan uumuuf foormulaa akkamii fayyadame? Inni shanaffaan rakkoolee waliigalaa baay'ee bu'uuraa ta'an irratti wal qoqqoodinsa keenya ilaallata. Warri xiyyaara badhaadhinaan ala jiru sababa qaala'insa jireenyaatiin jiraachuuf rakkachaa jirra. Torban darbe qofa gatiin boba'aa leetira tokkoof gara birrii 11 dabaleera. Rakkoon kun Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Sidaamaa, Sumaalee, Affaar, Walaayittaa, Gaamoo yookiin Musliima Kiristaana ta'uu keenya osoo hin ilaallatin hunda nu miidha. Nageenyi bu'uura'uun jireenya keenya hunda irrattis dhiibbaa qaba. Waraanni obbolaa waggaa 6 ture kun lubbuu ijoollee obbolaa keenya kumaatamaan lakkaa'aman galaafateera. Qabeenyi keenyas lola haqa hin qabneen tiriliyoonaan barbadaa'eera. Bakka adda addaatti lammiileen hedduun maqaa koriidariitiin beenyaa malee lafa isaanii irraa buqqaaniiru. Qurxummiin galaana diimaa ijoollee keenya hiyyummaa jalaa ba'uuf yeroo hunda godaananii soorata. Dhugaa dubbachuuf dhimmoonni kun yoo warra Faanaa faa hin ilaalle ta'e illee hunda keenyaa osoo addaan hin baane ilaallachuu qaba. Haa ta'u malee ajandaa xixiqqoo irratti yeroo wal falminutu mul'ata. Kun maaliif ta'aa jira? Ajandaa fi rakkoo waloo gurguddaa nu tokkoomsuu qaban osoo qabnu maaltu nu qooda? Akkuma duraan nuun jedhan siyaasni qumaara yoo ta'e akka uummataattis ta'e akka biyyaattis akka hin banneef of qorannee of sirreessuu qabnaa jedha Taayyee Danda'aa. Egaa dubbiin burtukaanii wal qabatee kan obbo Taayyeen dhiyeessan gaafilee namoota hedduutiif cuunfaa ta'u jedhee waan yaadeef kan isaa barreeffama isaa qofa filadheera. Egaa kallattii adda addaatiin afaanota adda addaatti hiikamuudhaan dubbiin burtukaanis kun ammas ijoo ta'ee itti fufee jira. Burtukaan haadha daa'imaa, haadha manaa seeran bultii qabduudha. Ragaan sartifikeettiin kan gaa'elaa ishii fi abbaa warraa ishii jidduutti gaggeeffameetis ifa bahee jira. Dubbiin baay'ee deemaa jira. Gaafa immoo dhumatu walumaanuu kan laallu ta'a. Odeeffannoon addaa kan ba'u yoo jiraate ammas deebiseen kanan isin biraan hanga'a. Turtii haga ammaatti nu wajjin gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Akkuma baratame miidiyaa keenya sheer, laayik akkasumas immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa.